bareedu karra ana bira bultee magaltaka. Lakki mana koongata. Maal bareedu ko si geggeessa ganama bareedaan ka'ee si geggeessa. Tasumaan ta'u. Garuu sireen tokko jira ture mana keenya ati siricharra bultaa anis sirichumarran bula. Amma yoomittidha garuu amma yoomitti garaagara iddoo garaagaraa bullaadha. Gaa'ela dura wanta kana gochuun akkam kanaaf. Dhugaa kee jettee aniyyuu Mahin niyetim yok. Et. baay'ee si jaaladhe. Jira. Amma maali addee akkam goona cidha sanaaf maaltu nu barbaachisa? Qarshii muraasan harka jira. Qarshii kookobee lixeeraa namarraa lilliqeeffadheeraa itti du'eeman guyyaa cidhaa gosa nasi bukkee dhaabbadha. Akkasuma obbo Nagaa wal gargaarre. Wal gargaarre maal isaan fidanii wal gargaarre malee si argachuun waan tokkodha. Cidhi badaa nama rakkisu. Inni guddaan waan gaa'ela boodaati. Wal fuunee ijoollee maal fakkaattu horreetu saba kanaaf Afrikaadhaaf addunyaadhaaf ijoollee ta'an adda adda baasan. Waloorra. Yaaddetaa ijoolleen anaaf sirraa dhalatan immoo akka kee baay'ee bareedu akka koommoon gurraacha'u walitti dabalamee baay'ee. Baay'ee bareedu. Baay'ee bareedu. Taati soo akkasitti hin gatiin malee maayini. Of qabaddu sirriitti. Dhugaa moo? Dhugaa. Akkamittiin of qaba kana caalaa waan of qaba. Ayi jechuun uffata kee kana fa'a. Baasu? Lagi. Waan sirraa babbareedu kana uffatti baay'ee bareeda. Ati bareedinni koosi. Otuma ta'ee jiru. Atis akkasuma gochuu qabda. Nuti akka keessan diddibannu jedheni malee tu diddibanne kan nu caalaa bareedu hin jiru. Nuti. Si fuudhennaan immoo bareedinni kola keessaa ba'a. Inni keessa jiru kuni outside. Ati. Dhugaadhaan jaalala kee kan akkamitti akkan ibsu beeku. An durba jaalladhee beekaa kan kee addadha. Kana jiinsiidhaaf keessa darbee dhaga'amu malee onneen koo baay'ee rukuttaa. Aniyyuu baay'ee sin jaalladha. Isa dhugaa. Isa dhugaa gaafa sin argume gammachuu guddaa tokko sanatti dhaga'ama. Jaallatamuu waan guddaadha. Jaallatamuu waan guddaadha. Ija kee yeroon ilaalu urjiitu natti mul'ata. Maalitti ishee ammaa? Ija kee yeroon ilaalu urjiitu natti mul'ata. Akkas yeroon hidhii kee ilaalu duumessa natti mul'ata. Maddii kee yeroon ilaalu cabbii natti mul'ata. Ilkaan kee yeroon ilaalu bakakkaan natti mul'ata. Isa foon fixachiista. Dhugaadha baay'ee si jaalladha. Ati anaaf urjii koote. Maqaa kee urjii jedhee si moggaasuudha. Si ilaalaan deeman. Qalloo mudhii soonsaa gara keettan fiigaa ansi maanan fuudha sabbaa koon naqaa. Walaloo baay'ee barreessa. Simarraan jalqabe immoo. Akkasii? Jaalallee koo jalqabaa si malee maalan qabaa? Muktillee baala qabaa? An si malee maalan qabaa? Baay'ee nama dhiba. Maalan qaba jedheen kana yeroon tuni gara Booranaa deemaa jiruun Amboo irratti hin barreessa. Baay'ee si jaalladha. Walaloo baay'ee hin danda'a. Baay'ee sitti mee hin beeku. Si malee jiraachuun anaaf deemsa karaa tabbaatii. Baay'ee natti ulfaata. Baay'ee natti hammaataati. Silaa lubbuun koo maaluma taati. Jireenyi natti ulfaatti. Haasaamii kanan jaalladhaan baay'ee.
baay'ee utuu mana qofaa keessa moo hojii jiraadde baay'ee raasaa. Beeti garuu sirraa damboo haasaa makii kanatti na yaaddessa. Baay'ee misi yaada. Ani fidime. Dhugee kana. Sanamma si dhungadhe irratti bishaan kana dhugeennaan onnee koo keessa dhaqee gara godaa. Isa gaa'ela dura waan tokko hin goonetti garuu baay'ee si ajaa'ibsiifadhe. Isa dhugaa. Maaliif gaa'ela dura hin barbaachisu? Waan hin barbaachisu. Baay'ee. Ogeettii koo dadanaa. Ogeettii koo adanaafuu. An beekaani ani gaarummaa maaliin qaba kanatti? Easy. No. It's about easy. Ani waan tokko durbatti siqee hin beeku. Easy ka. Durba jalqabaa koo ta'e. Easy gaafa akkas taate immoo labbii koo baay'ee tanaa. Ati naan maltu anaaf. Easy bakka. Easy ngoo. Asii Naanis na gaddisiistaan gaafa akkas taate. adaadaa makoonatti fakkaattaa. Isheenis akkasumatti mimmaan koonadha. Durbatti siquun jaalladha. Durba jalqabaa laphee koo fi onnee koo keessa seentee sin jaalladha. Maariyaanis sin jaalladha. Akkuma jetti qulqullummaa koo eeggadhee anis ammatti durba bira tokkotti hin boone gaa'ela irratti anis atis akkuma sanatti ittise. Sanaafiyyuu baay'ee akkas ta'u jiru. Mucaa bareedduu kan maal ishii dhufte? Harmee kootu si bira kootu naati. Harmee natti si argite harmee kee lakki dogoggortee ta'a nama biraa barbaade achi deemi. Mucaa keeti? Ture mee mucaa koo anatti dha kan ishee si argite. Abbaa koo sin jettu. Anattu abbaa keeti? Akkasiin jettee haadha keetu? Lakki dogoggora. Adeefamal tokko dogoggortee ta'a harmee kee harkaa baddee ta'a deemiiti deebii dhaqee tole. Karameellaa barbaadde hin boo'in karameellaa barbaadde ta'a nuffisiin kennaati. Hod karameellaa qabadhee hin jiru hodolaa kanaan barumsa kee baradhu. Hod dhiisaa tole hin boo'in isa immoo dhiisa. Anaan siin jettee harmeen kee anatu abbaa keetii ree. Ati wanta kana godheen hin beekun jenne naa. Godhe isa yoo nama kiristinaan si kaasee ree laata. Abbaa kiristinaa keetan abbaa makeetti siin jettee ati kee. Deemee siiti wal jaallatan wal fuudhuuf jedhu waa'ee gaa'elaa haasaa jiru jedhaniitu gargar nu baasuuf jedhanii kan ergani. Deemi jecha. Deemi maal boossi kun isa? Maal boosistaa hin jirta? Abbaa koo sin jechaa jirti? An abbaa ishee miti maal taate akkan dhaladhetti hin jiran. Ati waan kana hin beekun jenne? Abbaa kiristinaa ishee ta'uu nan danda'a yoo na irraanfadheen ta'a malee. Anaan hin dhaga'umsita? Maal si guyyumsa adda nu baasuufidha beekaa akkas godhu waan akkasii jalqabee jedhani amma yeroo namni wal fuudhu fedhu cidha jala yeroo gaa mucaatti ergu jedhani. Deemi deegite ijoollee hojii taphadhu been. Isa sayyuu dhiffatiin mucaan. Maal amma kun eessa isheen na fakkaata maal bareedduu koo maal ammatti kana hubattu kun han gurraachi garaa waaqaa kun isheen diimtuudha ma isaa wal fakkaana nun. Deemii siin jedhan maal dhuftee jireenya namaa jeektu kun eenyu kan si erge siinaan mucaa isaatti jedhee kan si erge eenyudha. An mucaa reefuu waggaa 14 fixee as darbu eessaa mucaa amma kana geessu godhaddan. Beekaa gaa'ela namaa diiguuf jedhaniitu akkas godhu. Lakki kun immoo sirrii miti. Haadhuma isheetti ishee ergeera. Maal haadha ishee yoo guyyaama tokkoon dogoggoreen ta'a malee amma attamitti akkas kun ta'a kun. Maal anu waggaa 3 caala waggaa 2 caalaan caalaan ishee. Hin caalaan amma kana iyyuu. Akkasii. Eeka. Kana maddii mucaa keetti fadhi. Na biraan gadi. Taa'e maal godhu sila gaa'ela koo diigdee hooti. Bo'een kana dhugime keessaati.
Dhugi kana. Maqaan kee eenyuudhaati? Boontuudha? Boontuu eenyu? Boontuu qoomu? Anama isa keenyatu wal fakkaataadha amma. Anama anaafati yooma ilaalchi keenya tokko ta'e malee waan tokkoon keenya wal fakkaatu. Asumaan si geessee deemtee harmeen kee moo eessa jirti ishee? Mana jirti? Hello. Hello. Maali ogeetti maa akkasitti waliin taphanna maa gaa'ela walii irra teenya. Maa inni mucaanati natti ergite kun. Seenaa waggaa 7-8 dura darbe jettamitti amma kaastee amma jireenya koo jeeqxa. Mucaa maali? Ati hin argine mucaasi? Tole dhiifama dogoggoreen sii bilbile. Hello. Maali bilise maa gaa'ela walirra teenya maa mucaanati ergite kun maali seenaa kanaan dura darbe akkamitti kaastee amma mucaanati ergite dogoggora guyyaa tokko lamaati. Ansitti hin ergine? Goodumaa koo ati hin ergine ofumaa guddisi. Kunoo waan tokko naa fidaniiru. Siin bilbila yeroo bira. Siifa dabalamu. Gaadisi waan biraa dhuguu kee wayya. Eenyu maqaan harmee keetiin beektu ati eenyudha maqaan harmee keetii? Dammituu. Maal anuu nama dammituu jedhamtu hin beeku re'anoo. Dammituu eenyu? Ati waggaan kee meeqati? 8. Waggaa 8 dura dammituu eessaan beeka re'an waggaa 8 dura caaltu wajjin hiriyyaan ture. Wajjin nagaa maan gargarbaa. Akkas hawwiifaa kanatti ture. Eebbiseenis turteetti. Waggaa 8 eessatti dhala? Maalitti beekta lafatti dhalatteeti? Abbaan kee eenyudha re'am? Mana barumsaa galtee? Meeqa baratta? Kutaa tokko baratta? Amma rakkina qabu sirreessina. Ana abbaa kee iyyuu nan ta'a rakkina qabu namni guddifachaa iyyuu beekan guddisa. Mana harmee keetii qofa natti agarsiisa. Amma harmee kee bira deemna. Hin beeku si wajjin nan galaa. Mana harmee keetii hin beektu? Mana koo beektaa? Amma eenyu bira jiraachuu barbaadda reeti? Dhalootuma koorraa namni na jaallata waan an godhu hin qabu kottu sakaan deemaa haasofnaati. Bro, bilbila ishee intala sanaa mul'u kennitaa. Atoo daa'ima qabda. Bilbila intala sanaa mul'u kenni? Qoosaa kun? Dhiyeessi dhaqii mucaa kee guddifadhu. Mucaa kee guddifadhu? Isas naa dhaggeeffachaa ooltanii? Sababa mucaa kanaafis dhiise.